guyyaarraa kana fuula keetti si galateeffachuuf addana jirra. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo, ammallee dura kee jirra. Waa'ee keenya kan beeknu waa tokkodha. Innis nama ta'uu keenya beekna. Namni ammayyuu dadhabaadha. Darbaa yaada, darbaa dubbata. Yaa Waaqayyo, kanaaf dadhabbii keenya nama ta'uudhaan dubbannee yaannee hojjennee kan si yakkine, hiriyaa keenya kan gaddisiifnee dhiifama gochuu kan dadhabne, cubbuun keenya maqaa Yesuusin raawwate akka nuu dhiifamu jaalala kee haa ta'u. Araara nuu godhii gara keenya ilaalchi. Ammallee nuyi gargaarsa kee barbaanna. Harka keenya akka nu qabdu barbaanna. Jabaadhaa xiqqoo ishee. Akka harka keenya nu qabdu barbaanna. Dadhabaa harka qabde jabaataa. Wallaalaa harka qabde beekaataa. Hiyyeessa harka qabde dureessataa. Galaa harka qabde abbaa biyyaataa. Yaa Waaqayyoo, ganama kana hiixadhuuti harka keenya nu qabi. Nama dhaloota dhaalchisuu danda'u, nama dhaloota qopheessuu danda'u akka taanutti addumaan harki kee hiixatee nu haa qabu. Hisqeel akkana jedhe mitiree, harki Waaqayyoo gooftaa maccaan irratti ta'ee jedhe. Harki kee inni Hisqeel irratti ta'e lafee gogaa harca'ee bittimmaa'eef deebisee jireenya laate. Nuyi maatii keenya akka geggeessinuuf, jabaadhaa, maatii keenya akka geggeessinuuf, ijoollee keenya qopheessuu akka dandeenyuuf, dhaallee dhaalchisuu akka dandeenyuuf inni adda nama godhu. Haaleluyyaa. Inni dhaloota gidduudha adda nama godhu. Inni dhaloota gidduudha mo'icha namaa laatu. Inni dhaloota gidduudha karaa namatti agarsiisu. Harki kee sun Waaqarraa nurratti haa ta'u. Nurratti haa ta'u. Hamaa kan biraa nurraa dhayyachi. Harka hamaa nurraa dhayyachi. Harka jallinaa nurraa dhayyachi. Harka sobaa nurraa dhayyachi. Harka diigaa nurraa dhayyachi. Harka dhalootaaf jireenya laatu nurra kaayachi. Harka keessa mirga ol kaasame. Mee warri kadhattan kadhadhaan duukaa beekaan kadhadhaa ishee. Polorraa seeka abagaaboo saayyaa baadiyaa. Baay'ee si'aayifatu Waaqayyo. Baay'ee si'aayifatu Waaqayyo. Baay'ee si'aayifatu Waaqayyo. Qe'ee namaa kan abaaru. Dhala namaa kan abaaru. Hojii namaa kan abaaru. Lakkii jabaadhaa amantoota kan abaaru. Bultoo namaa kan abaaru. Ola deemaa kan abaaru. Tajaajila namaa kan abaaru. Waldaa kiristaanaa kan abaaru. Dhaloota nama jalatti kan adamsu. Dhaloota nama jalatti kan ari'atu. Jabaadhaa amantoota jabaadhaa. Dhaloota nama jalatti kan ari'atu. Ilmaan nama jalatti kan ari'atu. Tajaajila namaa kan ari'atu. Fayyaa namaa kan ari'atu. Gaa'ila namaa kan ari'atu. Diinagdee namaa kan ari'atu. Miilla namaa laashaa kan godhu. Sammuu namaa dawwaa kan godhu. Agartuu namaa kan agarre kan godhu. Gurra namaa kan nageenya kan godhu. Maqaa gooftaa Yesuusin. Maqaa gooftaa Yesuusin. Harki diina raawwatee kan rukutame haa ta'u. Raawwatee kan rukutame haa ta'u. Mana saba kanaarraa kan rukutame haa ta'u. Ijoollee saba kanaarraa kan rukutame haa ta'u. Gaa'ila saba kanaarraa kan rukutame haa ta'u. Diinagdee saba kanaarraa kan rukutame haa ta'u. Fariyoon akka jedhe. Jabaadhaame. Fariyoon akka jedhe. Iddoo Waaqayyoo jedhe sana miti kanaan ittiin geessinii naannooma kanaa buufatan jedhe. Lakki Waaqayyoo saba kana kanaan itti barbaadaadhe Museen. Kana maleen ta'u yoo ta'e immoo dubartoonni isaanii nu biratti hafanii dhiirota fuudhii adeemi jedhe. Qe'ee namaa gargar qoode Fariyoon. Lakki akkasittiin ta'u Waaqayyoo dhiiras dubartiis hin barbaadaa jedhe. Ergammoo lakki dhiiras dubartiis hin dhiisu jettee isa sadaffaa kanan si gaafadhu yaa Musee jedhe Fariyoon. Warqee isaanii, meetii isaanii, diinagdee isaanii laganatti dhiisanii adeemanii jedhe. Maatii hiyyeessa gochuu barbaade. Museen akkana jedhe hin danda'amu. Maatiin warqee isaanii, meetii isaanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessu.
Kanaaf asitti dhiisuun hin danda'amu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amalli fariyoon jabaattanii isin amalli fariyoon gaa'ila namaa kan gargar qoodu abbaa manaaf haadha manaa kan gargar qoodu diinagdee maatii kan bittimsu diinagdee maatii kan bittimsu raawwatee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Hama harkaa gaa'ila keenya baash. Ol kaastanii jirtu harka keessan. Ani waldaadha gutta nama namitiin kadhachuuttis nama. Kiristaanummaa waldaadha gumitiin kadhachuudhas male. Kadhadhaa waa'ee maatii keessan yaada harka keessan ol kaasaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Dhibaawotan taanu ishee. Gaa'ila kan gargar qoodu. Abbaa manaaf haadha manaa kan gargar qoodu. Ijoolleef maatii kan gargar qoodu. Diinagdee amantootaa kan saamu kan hiyyoomsu. Amalli fariyoon, hojiin fariyoon, shaakalli fariyoon, arra amantoota gidduutti hojjetaan ni jiru. Diinagdee amantootaa saamaan ni jiru. Maqaa ilma Waaqayyoo maqaa Yesuusiin kan nu haadheessu. Gaa'ila keenya gadaadheessu. Ijoollee keenya gadaadheessu. Diinagdee keenya gadaadheessu. Fayyaa keenya gadaadheessu. Nagaa keenya gadaadheessu. Guddina hafuuraa keenya gadaadheessu. Maqaa Yesuusiin. Misagalee keessan jabeessaati maqaa Yesuusiin jedha. Xiqqootti dabalaa ifadhaamayyuu maqaa Yesuusiin jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin mana keenyarraa haa cabu. Ijoollee keenyarraa haa cabu. Guddina hafuuraa keenyarraa haa cabu. Jireenya guyyaa guyyaatti jiraannurraa haa cabu. Walaba nu baasi yaa Waaqayyo. Walaba nu baasi. Humna hafuuraa nu laaddu ati. Laya shawagaya maqaa Yesuusiin. Humna hafuuraa nu laaddu yaa Waaqayyo. Humnattiin biyya lafaa kana moonu. Ilame jabaadhame. Humnattiin biyya lafaa kana moonu. Humnattiin hojii seexanaa deenu. Humnattiin jallina deenu. Humnattiin hammina deenu. Humnattiin xuraa'ummaa deenu. Ayyaana kee nuu dabali. Tumana kee jirru warra butute akka hin taane. Tumana kee jirru warra diinatti harka laate akka hin taane. Ayyaana nuu dabali. Sagantaa kana keessatti dubbii kee nutti dubbadhu. Mana keenya fayyisi. Abjuu keenya fiixaan baasi. Jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ta'a. Egaa kadhachuunis jireenya mitire. Kadhattan taanaan namni waldaa dhaquu duwwaan immoo seexan nama baay'ee gara waldaatti ergaa waldaattiin jeequudhaaf. Warra akkasii akka hin taane Waaqni waa gargaaru. Kutaa ayyaana maatii fi ijoolleef nuuf kenname Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 6. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 6. Lakkoofsa 6 nan dubbisa kutaa kana. Biyya isaaniif kennuuf abboota isaaniif kakadhee akka isaan dhaalan waan gootuuf cimii ija jabaadhu. Dhaloota dhaalee dhaalchisuu qopheessuu. Mata dureen kun mata duree ayyaana maatiif ijoollee irratti kennameedha. Mata duree kana yeroo ilaallu waa'ee dhaloota dhaalummoo akkasuma immoo dhaalee ofiisaatii dhaalchisu mul'isa. Sila maanguddoonni akkuma beeksisanii kaleessa isaa booddee mata duree kana irratti yeroo leenjii yookiis yeroo barsiisaa bal'aa maatii wajjin qabaachaa turre. Maatiin sagantaa kana irratti argamtanii kaleessa galgala turtaniittu. Warri kaan immoo isiniin mijachuu dhiisee ganama kana argamtaniittu amma danda'ame waanan kaleessaa
yoo xiqqaatee sa'aatii tokko walakkaa lama dubbadhe dubbachuu hin danda'u. Garuu xinnoo ishee mataa ishee erganii rurrukutee booddee waan arra walii wajjin ilaaluu yaal. Sirriitti na dhaga'u keessan nan barbaada adaraa. Kanaaf qalbii keessan yaada keessan Waaqayyoon dhaggeeffachuu irra godha. Waa'ee dhalootaa gaafa kaamnu dhaloota sagaleen jedhu kun erga namni namarraa dhalate booddee sagalee argamedha. Namni jalqabaa hin dhalate utuu hin ta'in hin tolfame. Namichi inni jalqabaa sun hin dhalate utuu hin ta'in hin tolfame. Yeewni namichi suni Addaamidha. Waaqayyootu biyyoo lafaatti fuudhee nama tolchee jedhaan. Nama isa tolche sana immoo akka bifa isaa fakkeenya isaatti isa tolchee hafuura jireenya kennutti baafate namnis nama lubbuu jiraata qabaatu ta'ee jedhaan. Namichi inni jalqabaa suni hin dhalate utuu hin ta'in hin tolfame. Namichi kun gaafa tolfamee gaafa obbaree ammuma koofamma keessan kana ga'a. Gurri isaas, fuulli isaas, miilli isaas hammanuma ga'a. Nama obbeeku, dandeetti nama qabu, ilaaf ilaamee nama beeku, haasaa Waaqayyoo wajjinii nama beekutu tolfame. Garuu erga inni tolfamee nama ta'ee gaa'ila erga dhaabbatee booddee ijoolleen isarraa dhalachuu gaafa jalqabanii maqaa dhaloota jedhamu kanatu dhufe. Namarraa dhalatee jechuudha gaa. Dhaloota sagalee jedhu kanatu argame. Dhalachuu namaatiin sagalee argameedha jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu gaafa dubbifnu waa'ee dhalootaa waa baay'ee dubbata. Kanaaf waa'ee dhaloota dhaalee dhaalchisu gaafa jennu walitti fufiinsa ilmaan namaati. Waggootaan jaarraadhaan namni walitti fufee dhalachuu isaatiin dhaloota jedhamee waamama. Egaa mee kana nan darba dafee waa'ee Iyyaasuu dubbannee irra galgala. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 6 kanarraa maal jedhaa? Biyya isan abboota isaanii abdachiise dhaalchiftaa jedhe. Ga'umsi Iyyaasuun ittiin biyya sana dhaalchisuudhaaf saba sana gidduudhaa filatame maali waan jedhu ilaalleerra. Maaliin filatame Iyyaasuun? Namni karaa sana deemu nama baay'eedha. Iyyaasuun ga'umsi isaa maali? Fuula Waaqayyootti. Kwaalitii Iyyaasuun ittiin fuula Waaqayyootti biyya sana dhaalchisuudhaaf barbaadame maali? Waa sadii duwwaan dubbadha. Iyyaasuun nama Musee jalatti guddate akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Gargaartuu Musee ture jechaadhaan. Maal jechuudha? Itti dhiyeenyaan nama tajaajilu, itti dhiyeenyaan nama gargaaru, waa'ee namaatti yaadu yeurraa amaleeffateera. Jabaadha, yeurraa amaleeffateera. Museerraa amaleeffateera. Amalli kun isa keessatti guddateera. Amalli nama tajaajilu, nama gargaaru isa keessatti guddateera. Iyyaasuun kan filatameef inni lammaffaanii Iyyaasuun nama amantii isaatti jabaadha. Nama Waaqayyoon amanatu. Nama dandeettii Waaqayyoo amanatu. Nama isa Waaqayyoo abdachiise kan kooti jedhee amanatu nama akkasiiti. Iyyaasuun nama guddina diinaarra guddina Waaqayyoo arguudha. Nama mo'amuurra mo'icha Waaqayyoo nama laatu arguudha. Kana eessa arganna? Gaafa dhaqanii biyya Kana'aaniin isa Waaqayyoo abdachiise gaadanii deebi'anii. Na duugartu jabaadhaa ishee. Ilaa gaafa biyya isaa Waaqayyoo abdachiise gaadanii deebi'anii gosoota Israa'el warri 10 maa jedhan dhufanii? Bakka galleerra dhani. Jabaadhaame. Namni akkasii mana keessa baay'eedha waan gadii kana haasa'u. Maa jedhan gaafachi dhufan? Waaqayyoo nuu laateera dhani. Jabaadha maa jedhan? Gaafachiidhan du'edhani nu jara biratti dhani akka quruphisaa ta'anidha. Ijoollee warra anaaqotaa warra dheedheeroo warra lola beekan sanaa eessatti agarreedhan? Achitti agarreedhan. Waa'ee biyya sana dhaalu nu naasofsiisiin jedhan Museedha. Cimaadha dubbiin sun. Maayidha sagalee Waaqayyoo. Garaa saba Israa'eliin hirraasan jedhaan
warra biyya abdachiifamatti adeeman sana hin naasisan irraasan. Iyyaasuudhaaf Kaalebi garuu keessumatti baay'ee macaafni qulqulluu Iyyaasuun in aareedha. Aaree maal? Museedhaan warra wacanii saba kana waccisiisan, warra abdii kutatanii saba kana abdii kutachiisan nurraa callisiisee callisiise jara kana nurraa. Innaan Museen qoomee xiqqoo callisaa waa dhaggeeffannaa. Iyyaasuudhaaf Kaalebi achi baanii akka jedhan biyyinni Waaqayyo abdachiise suni dhuguma biyya gaariidhaan. Waaqayyo akkuma dubbatee biyya abdachiise kana nu dhaalchisaa jedhan. Waaqayyoof galanna ta'u. Jabinni Waaqayyoo jabina isiniif haa ta'u. Humni Waaqayyoo humna isiniif haa ta'u. Dandeettii Waaqayyoo dandeettii isinii haa ta'u. Namni Waaqayyoon amanuu dandeettii Waaqayyoo amanee jiraata. Namni Waaqayyoon amanuu beekumsa Waaqayyootti hirkatee wallaaluma isaa beekumsatti geddarata. Waaqayyoo gara sanatti nu haa ceesisu. Du'aa osoo isinitti bu'a. Al tokko Alaazaari dhukkubsatee du'ee dhabne. Innis cimaadha dubbiin isaa garuu baay'ee isaan dubbadha. Dhukkubsatee du'e Alaazaar. Yesuusiin utuu Alaazaariin du'in iyyuu dafanii erganiiru. Maaltu badee bishaani? Ish buqqisee achinaa kaaqee ishee kun. Waaqayyo yaadee isinii haa godhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Harka keessanitti qabaa isin haa eebbisoodha. Waaqayyoof qeesii ta'an miti isinumaaf qeesii ta'an. Qeesii Waaqayyoon nuun jedhu namoonni al tokko tokko. Saamunaa malee nu miicu. Nuyi Waaqayyoof qeesii hin taane isinumaaf qeesii taane qeesii keenyaadha ishee. Addee beeka. Kunis hin daanfadu ishii. Kunis isuma keessan barsiisu keessadha kunis. Maaltu ta'e beektu Alaazaar gaafa dhukkubsatu dafaniitti erganii Yesuusitti. Dafii nu qaqqabii obboleessi keenya Alaazaar du'eera dhukkubsataa jira dafii nu qaqqabeeran. Maal beeku jarri kun beektu? Yesuus du'aa kaasuutti amantiin isaanii hin ceenee dhukkubsataa fayyisuusaa beeku. Haalleen gaddaadha mana amaatii Phexroosiidhaan nagubaa shaarraa godhe lafa kaa'emini dafaa nu waamaa jedhani. Yesuus immoo garamitti isaan guddisuu barbaada? Amantii isaanii gara du'aa kaasuutti guddisuu barbaada. Qaqqabatee gaafa guyyaa afurii gaafa dhufe maal jedhan haasaan isaanii? Obboleessi keenya erga du'ellee guyyaa afurii nullee kanaan dura ositti dhaamaa turre ati immoo reefu warra dhufteerani. Maal jedhe Yesuus? Amani malee ulfina Waaqayyoon agarta. Yesuus illee ol lixee taa'ee jedha utuu hin ta'in achumaanii eessatti awwaaltan jedhee deeme. Maal beeku Maariyaamiin Maartaan? Dhanna gubaa hin fayyisaa, dudda kutaa hin fayyisaa, garaa cidhiinaa namarraa gashaa, seexana hin konkolaachisaa, du'aa hin kaasaa jedhan immoo ganaa yoo itti ilaalle malee beekamaa miti jedhamu. Waaqayyo amantii keessan kana haa dabalu. Ijatti Waaqayyoon ilaaltan dabalee isinii habanu Waaqayyo. Gurratti Waaqayyoon adda baaftanii dhageessan Waaqayyo dabalee isinii haa saaqu. Amantiittiin dandeetti Waaqayyo amanattanii jiraattan Waaqayyo isinii haa kennu. Iyyaasuun ilaa kunoo Waaqayyo biyya san nu abdachiise kana nuu kennaa. Jarri akkuma quruphisaati isaan biratti nuuf Waaqayyo simboolaa teeraa. Kanaaf ga'umsi Iyyaasuun ittiin dhaalchisuuf filatame maal? Nama dandeetti Waaqayyo, humna Waaqayyo, aangoo Waaqayyo, olaantummaa Waaqayyo nama amanuudha. Guddina diinaarra nama guddinni Waaqayyo isaa gale. Hallelujaa! Jabina diinaarra nama jabinni Waaqayyo isaa gale. Amanuun akkasiishi. Amanuun waldaa dhaquu miti. Amanuun lallabuu miti. Amanuun lallabarra darba. Amanuun faarfachuurra darba. Amanuun raajii dubbachuurra darba. Amanuun afaan haaraa dubbachuurra caala. Waaqayyo sheefatu seexana mannu qoree laate yaadaan. Amanuun haaraa dubbachuu biratti nu hambise. Achi dabarre akka naman. Halleluuyaa madheeraa kana jedhin gaanuun jedhe. Achi dabarre akka naman. Haadhiisaa malee kan ammaa amantootaa yaadda'u jira amma. Nutti ammaataa dhamini. Gabaadhaa ishee. Nutti waan ammaataa fakkaata. Sinfooyyee qabdu fakkaatanii kan warra kaanii naasaa. Isinis amantoota waa Mikaa'eliif garbeellee gabbu'e.
Mitire nu amantoota kanaaf Iyyaasuun kanaaf saba sana keessaa dhaalee dhaalchisuuf filatame. Iyyaasuun itti gaafatamummaa isaa fudhatenne Waaqayyootu itti kenne biyya sana akka dhaalchisu Iyyaasuun ofii kaka'ee fudhate utuu hin ta'in Waaqayyootu saba kana dhaalchistaa jedhe. Amalli saba Iyyaasuun biyya sana dhaalchise maal fakkaataa waan jedhu dubbanneerra warra galgalaa dhiifaman sookkaa ishii dafee nan darba. Sabni sun saba attamiidha? Sabinni dhaalchisii jedhe kuni saba attamiidha? Sabuma boorsaa kaa'atanii dhaqanii kanaanitti doggodhanii lafaan dhaanii saba attamiidha? Sabni Iyyaasuun dhaalchise kuni saba Waaqayyo isa dinqii godhurra saba dinqiitti amanuudha. Waaqayyo irraa dinqii ta'utti warra amananiidha. Edawaa cimaa dubbadheedha kana irra hin deebi'u. Saba attamiiti? Saba biyya Gibxiitti ba'ee garuu amala warra Gibxii immoo baattatee adeemuudha. Karaa adeemaa jiru Waaqayyo biyya jedhe sanatti nu gashaa jira jedhu haasaan isaanii garuu isa laga Gibxiidha bakka. Karaarra adeemuu kajellaan isaanii seessaati. Waa'ee shunkurtii, waa'ee qullubbii, waa'ee xuwwee foonii isa haasa'u. Kiloomeetirii dheeraa irraa fagaataniiru. Adhaabatanii achi haasa'u. Saba attamiiti sabni kun? Saba yoo dhabe, yoo rakkate Waaqayyoon akka namaatti arrabsuudha. Talla godhee maa arrabsa Waaqayyo? Saba akkasiiti. Sabi kun saba attamiidha? Saba Musees Waaqayyoonis lolurra darbe immoo gaafa argatu immoo saba lafaa kee sirba sirbuudha. Yoo beela'e ammuma wacaan. Yoo waaqufeedhe immoo ammuma sirbatti ka'a. Jedha bakka sirbiidha. Ammumatti ka'a bakka. Xinnoo mallee garaa irraa gannu abuun jedhu. Saba yoo dhabe boo'u, saba yoo argate immoo sirbaaf lafaa ka'uudhaadha. Amala akkasiitiin Waaqayyoon duukaan jiraatamu. Egaa araarri isaa bal'aadha malee. Baay'ee isaaniitu iyyuu karaa hafe ishee. Baay'ee isaanii karaa hafe isa karaa hafe yoo naasee mooraalii dhabdu edeenni ishee malee hin dubbaddu sadiisa. Waa'ee warra dhaalee haasofna warra dhabe dhiisaa. Ataawu. Isin dhukkuba yoon isaa haasee gareedha. Saba akkasiiti bakka. Saba amalli isaa iddoo tokko hin ta'in. Iddoo tokko hin ta'in. Saba galagaggalaa. Saba akkasii kana biyya abdachiifame sana dhaalchise. Iyyaasuun attamitti dhaalchisee waan jedhu dubbanneerra. Iyyaasuun itti gaafatamummaa Waaqayyo itti kenne amanee fudhate. Iyyaasuun Waaqayyo wajjin hojjete. Hojii hojjete. Adeemsa karaa adeemame sana Waaqayyo wajjin hojjete. Iyyaasuun qajeelfama Waaqayyo isaaf kennee bitaan mirgaatti utuu hin goriin isaan saba sana geggeesse. Kan biraa utuu ittiin funaaniin, huba utuu ittiin funaaniin qajeelfama Waaqayyootiin geggeesse. Inni kan biraa cimee jajjabaate Iyyaasuun. Mootota warra Amoorotaa bira gaafa ga'e. Mootota warra Aayi bira gaafa ga'e. Iyyaarikoo bira gaafa ga'e. Galaana Yordaanos bira gaafa ga'e. Ija jabaate. Saba warra Waaqayyoon lolan sana durattis ija jabaate. Saba warra Waaqayyoon arrabsan sana birattis ija jabeessa ta'e. Ija jabeessa. Waan Waaqayyo dubbatetti ija jabeessa ta'e. Lola isa qaqqabeetti ija jabeessa ta'e. Ija jabeessa. Akkuma kana attamitti dhaalchise of eeggannaadhaan dhaalchise. Akka arge adeemee, akka arge haasa'ee, akka arge ciisee utuu hin ta'in jireenya isaa of eeggannaatti godheeti. Haasaa isaatti of eeggannaa, ilaalcha isaatti of eeggannaa, abjuu isaatti of eeggannaa. Biyya dhaalchisu kanatti of eeggannaadhaan. Maal jedhe Waaqayyo? Of eeggadhu. Cimii jajjabaadhu, of immoo maal godhi? Eeggadhu. Kuni waan cimaadha garuu yerootu hin jiru. Egaa biyya abdachiifame sana dhaalchisuu Iyyaasuudhaa kenne. Dhaloota sana Iyyaasuutti kenne. Har'aa itti gaafatamummaa dhalootaa dhaallee dhaalchisuu yee'utti laate jenne egaa duranii itti dhufe gara dubbii har'aatti. Yee'utti laate. Dhaloota kanaa qopheessuu, dhaloota kanaa dhaalchisuu eenyutti laate Waaqayyoo? Yee'utti laate.
isa jedhu waa dubbanne reeda yeewtu laate maatiitti kenne eda dubbadheera warra edaatti yeewtu kennettanii yaadduu jennaan calluma jedhanii waldaatti kennee jedhanii yaada laatu jedhee yaadaa ture inoolle kun immoo hin dubbanne male isinis amma utuu natti maa jedhee yeewtu laateettu waaqayyo fagalatu ijoollee keenya waldaatti nuu kenne waaqayyoon meema macaafni qulqullummaa jedha ijoollee yeewtu laate maatiitti laate ittan dhufa aloota qopheessanii dhaalchisuu eenyutti laate hawaasatti laate maatiitti kenne maatiitti aansee immoo yeewtu laate ijoollee qopheessuu dhaalanii dhaalchisuu ollaatti laate haa ta'u egaa isa isin qajeeltanitti immoo nan dhufaa yeewtu laate ijoollee dhaloota yeewtu laate isa sadaffaa waldaa amantootaatti laate waldaa amantootaatti laate arfaffaa yeewtu kenne edeen fudhee mootummaatti kenneen jedhe macaafni qulqulluu kana badaan cibsu waa'ee mootummaatti kennamuu dhaloota ishee erga ta'e immoo jenne yoo jenne immoo isinitti toluu danda'a edeen keessa fidi haa ta'u isaa deebi'ame sana maan bisee taniin akkumattu edeen keessa gashee malee badaa hin dubbatu macaafni qulqulluu dhaloota mootummaatti kennamuusaa garuu toora ittiin ilaalamu qaba inni toora ittiin ilaalamu qaba inni ilaallatu jedhaan jiru garuu persentii xiqqoodha itti gaafatama kana eessaa fudhanne maatiitti kenname erga ta'e hawaasatti kenname erga ta'e sirriitti na duukaa bu'aashi guyyattii kana hin dabarsina maatiitti kenname hawaasatti kenname waldaatti kenname mootummaatti kenname erga ta'e eessaa fudhanne nuyi itti gaafatamummaa kana eessaa fudhanne Iyyaasuunoo waaqayyo irraa fudhate nu eessaa fudhanne iddoo fudhanne waa sadiin caqaseedha inni jalqabaa itti gaafatamummaa dhaloota qopheessuu qopheessinee dhaalchisuu uumama keenyaan nuu laatame uumama keenya keessa jira seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27-28 yoo dubbistan maal jedha waaqayyoon kottaa nama hin uumna nama isa uumnu immoo akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti uumnaan waaqayyo nama isa uumee dhiiraaf dubartii godhee uumee jedhaan erga akka jedhe booddee maal horaa baay'adhaa lafa guutaa uumama lafarraa galaana keessa kan jiran qilleensa kanarra kan balali'an harka keessan jala galfadhaa bushaa geggeessaa jiraachisaa jiraadhaan moo'e eessa jira kun eessa jira uumama namaatiin namatti kenname dhimmi dhaloota qopheessuu dhimmi dhaloota jiraachisuu uumama lafarraa kana kunuunsuu uumama namaatiin namatti laatame kunuutu namni cubbutti hin kufinni namatti kan kennamee danda'u sana deebiseen fuudhe waaqayyo namni jannata keessa ari'atame malee itti gaafatamummaa uumamaa namarraan fuudhe waaqayyo garuu jannata keessa ari'atame ergaa as keessa ari'atamte qoy horanii baay'achuus naa deebise qoy si argadheera bushuu geggeessuu kanas as naa gash hin jenne waaqayyo jannata keessaa baasee garuu itti gaafatamummaa fudhatee ma jiraate namni jabaachaa turtuni uumama keenya eessaa fudhanne dhaloota dhaallee dhaalchisuu eessaa fudhanne nuyi itti gaafatamummaa maatii keessan nutti kennameedha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 6 lakkoofsa 1 hanga 6 fakkeenya 22 lakkoofsa 6 kana in argattu achirra dhaloota qopheessuu dhaallee dhaalchisuu eessarraa arganne nuyi Yesuus Kiristoositti amanuurraa arganne kana eda bal'aatti dubbadheera eessa arganne Yesuus Kiristoositti amanuurraa arganne maal jennee dubbanne Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti ergame Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa dubbifnu Yesuus gara biyya lafaatti ergame gaafa jennu Yesuus Kiristoos dhala namaatti ergame malee lafarratti mana jaarrannu kanatti hin ergame dhala namaatiif ergame
ergamee tajaajila qabu tajaajile booddee bartoota warra fudhate immoo gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa jedheen. Eessa biyyi lafaa kun? Gara dhalootaa dhaqaa. Nu Yesuusitti amanneerra yoo ta'e, duuka buutuu isaa taaneerra yoo ta'e, dhaloota qopheessuu, dhaallee dhaalchisuutu nutti kennamee jira jechuudha. Nutti kennamee jira. Nutti kennamee jira. Kanaaf waamicha keenya keessa Yesuusitti amanuu keessa argannee jechuudha la. Itti gaafatamummaa dhaloota qopheessuu, dhaallee dhaalchisuu, uumama keenyaan itti gaafatamummaa maatii keessaa nutti dhufe. Sadaffaan immoo Yesuus Kiristoositti amanuudhaan itti gaafatamummaa nuu kenname. Nan darbamee akka qotiyyoo kadhaanitti of haaragaa. Maal dhaalchifnaa jenneedha. Egaa Waaqayyo akkasitti nutti kenne ta'e wanti nuyi dhaalchifnu maali? Maal dhaalchifnaa? Dhaloota kana maal dhaalchifnaa? Kan adda addafeen dubbadha. Dhaloota kan nuyi dhaalchifnu Waaqayyoon isaan dhaalchifnanii jalqaba. Waaqayyoon beekuu isaan dhaalchifna. Kana yeroon itti dhufu in ilaalla walii wajjini. Kutaa sagalee Waaqayyo keessaa Waaqayyoon beekuu akka nuyi dhaalchisuu qabnu keessa deebii 6 lakkoofsa 4 hanga 25 Iyyaasuu boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 7 kakuu haaraa keessaas tokkoon itti isinii dabala. Ergaa Phaawulos warra Qorontosiif barreesse boqonnaa 8 lakkoofsa 6 waa'ee Waaqayyoon dhalootatti himuu dubbata. Kutaan kun ciminaan. Maal dhaalchifna ijoollee keenya jennee Waaqayyoon beeku? Maal dhaalchifna sabummaa yookiis immoo saba kamii akka taane ijoolleen keenya nurraa baratu. Nutuu warri keenya eeganii eenyummaa keenya nutti himne ta'ee biyyi kun eenyummaa keenya hin balleessa ture mitire. Garuu nama eenyummaa isaa eegee eenyummaa keenya nutti himetu jira. Inni kan biraa ijoollee keenya maal dhaalchifna nuyi? Maatii dhaalchifna. Maa jechuudha kun? Naamusa maatii dhaalchifna. Mucaan keessan dhiiraa abbaa manaa ta'uu eessaa dhaalaa? Abbaa isaarraa dhaala. Taa'ii malaalee bareeda abbaa manaa dhaala. Abbaa manaa dhaala abbaan jedha. Eessaa dhaala gurbaan? Abbaa manaa ta'uu abbaarraa dhaala. Intalli haadha manaa ta'uu eessaa dhaalti? Haadharraa dhaalti. Mammaani haadha manaa dhaalti. Anas Waaqayyotti hin naagawe. Abbaa jabaadhaaji dargaggoo isinis jabaadhaame. Ilaa eessarraa dhaalu ijoolleen keenya maal dhaalu? Abbaa manaa gaarii ta'u, haadha manaa gaarii ta'u eessarraa dhaalu? Nurraa dhaalu. Yoo abbaan isaanii abbaa manaa gaarii ta'e ilmi isaanii abbaa manaa gaarii ta'utti bocama. Haati isaanii haadha manaa gaarii yoo taate intalli isaanii haadha manaa gaarii ta'utti of qopheessiti. Dargaggoo dhagaa mammaaksee tokkoon isinitti himaa. Maayidha Oromoon gaafa mammaaku haadha laalanii itti dabala. Haadha laalanii intala fuudhee dhuun maal jechuudha kun? Haati haadha manaa gaariidha taanaan intallis maal taate jechuudha? Gaarii taate. Kana sabni keenya piraaktis godhee ilaaleera. Dargaggoo dhaga'i. Isa bakkee kanaaf fuulli qaqqajeelee duwwaan ilaalini waa'ee haadha isheetti qoradhu. Amsan siidhaa maachumaan. Asiin bakkee kana mataa sirreeffattee jedhaa deemtu miti. Haati mucaa kanaa ee'uudha. Qeessaanii nagaadhaa. Nagaadhaa qeessaanii sunii jedhi qoradhu. Intalo ati na dhaga'i meeshin gargaara yoo waaqoo na gargaara. Gurbaa kana sanni sirreeffatee adeemuu duwwaa miti. Abbaan gurbaa kanaa nagaadhaa. Waan qee abbaa isaatii jiru sitti fida waan ta'eef. Achi dhaalama. Maatii gaariin eessaa dhaalama? Maatii gidduudhaa dhaalama. Akkuma kana abbaa manaa gaarii ta'u, haadha manaa gaarii ta'u nurraa dhaalu duwwaa utuu hin ta'in naamusa maatiin tokkotti mana isaa bulchu, naamusa maatiin tokkotti mana isaa geggeessu ijoolleen keenya eessaa dhaalu? Nurraa dhaalu. Naamusa abbaa manaaf haadha manaa gidduu jiru.
naamusa ijoolleef haadha abbaa gidduu jiru eessaa dhaalu ijoolleen keenya maatii gidduudhaa dhaalu. Isa dhaalchifnaa jechuudha. Naamusa maatii gaarii nutu dhaalchisa. Wal gaggaffoo jira taanaan inni isin gaffaa dhaabbatu achumaa dhaalee waan ta'eef. Maal dhaalchifnaa ijoollee keenya? Naamusa dhuunfaa isaanii nutu dhaalchisa. Haasaa isaan namaa wajjin qaban, uffannaa isaan uffachuu qaban, kabaja isaan namaaf qaban nutu taa'ee akka dhalaatti gorsa ijoollee keenya. Nuyi naamusa dhuunfaa isaaniin gorsinu taanaan ijoolleen keenya garmalee ta'u. Heewtuu haasaa ture gaaf tokko Qees Warquu dhaalaadha. Asii gara naannoo Walloo Safarii jedhamu boo'icha tureedhaan as dhaga'ame. Boo'ichi gaafa ture jedhu maal ta'anii biyya kanaa sangaa qalanii nyaachisu mini. Sangaa qalanii nyaachisu hin geeraru jedhanii waan isaan beekan. Nyaata jireenya egaa. Ijoolleen bakkeedha wal funaantee dhattee nyaata ishee nyaattee nama du'ees maaloo isin beektu ijoolleen nyaata ishee nyaattee dhugaatii ishee dhuddee dhumarratti jedhan ijoolleen waggaa waggaan nu haa ga'u egaa jedhaa itti sokkite. Innaan jaarsi taa'ee dhaggeeffate maal jette ijoolleen ammaa jennaan waggaa waggaan itti naannaa jettee naan ciraan waggaa irraatiin sin gahii waaqayyo jedhaan jaarsi immoo badi si haa balleessu. Ijoollee waanuma bartee haasofte agartanii ijoolleen naamusa maatii yoo boo'icha dhaqan maal akka jedhan yoo waamicha dhaqan maal akka jedhan naamusa maatiin hin barsiifne ijoollee lafa boo'ichaa dhattee waggaa waggaan itti naannaa waggaa dhugus namni keessan maal haa ta'udha. Aduu jawaa jaartu warri bakkee kana jabaadha. Eeshi ijoolleen keenya naamusatti mana waaqayyoo taa'anii nurraa dhaalu. Kan nu dhaalchifu. Akkatti taa'anii waaqayyoon dhaggeeffatan naamusatti hin dubbii waaqayyoo hordofan nutu ijoollee keenyatti himee manaa ba'a. Maatii baay'een kana baay'ee dagatu. Kanaaf ijoolleen baay'een ol adeemtonni baay'een mana waaqayyoo keessatti iyyuu taa'anii dubbii waaqayyoo dhaga'uu waaqeffachuutti naamusa hin qaban. Maaliif nutu hin dhaalchifne waan ta'eef. Maal dhaalchifna ijoollee keenya beekumsa dhaalchifna. Beekumsa nuyi baranneerra yoo ta'e hin baranne yoo ta'e iyyuu nama beekaa isaan godhutti ijoollee keenya erginee ijoollee keenya beekaa taasifna jechuudha. Wallaaluma dhaalchisuu hin qabnu. Tajaajila mana waaqayyootiif itti gaafatamummaa adda addaa yoo irraa dhaalu nurraa dhaalu. Diinagdee yoo irraa dhaalu nurraa dhaalu. Diinagdeen qabnu yoo ta'e akkatti hojjetanii dureessa ta'an yoo irraa dhaalu nurraa dhaalu. Waan qophaatti hirribaa kan ka'e addaam duwwaadha. Biyyas nurraa dhaalu. Nan darba kana ishee. Dhaloonni amma akka dhaalchinu waaqayyo akka maatiitti akka uumamaatti akka hawaasaatti akka waldaatti nutti kennee dhaloonni nu amma keessa jirru dhaloota attamiidha. Kan saba Israa'el ilaallee irraa dhaloota amma manaa qabdan. Dhaloota amma manaa qabdan. Ijoollee amma manaa qabdan. Dargaggeessa amma manaa qabdan. Dargaggeetti amma manaa qabdan. Bakkee kanaa ilaaltan. Dhaloota attamiitu jira amma. Kan saba sanaa ilaalleerra. Dhaalchisuun nutti laatameera. Dhaloonni nu amma keessa jirru rakkoo maaliitiin qabamee jira. Yoo waan isaan ittiin qabamanii jiran hin beeknu ta'e dhaloota kana dhaalchisuun salphaan ta'u. Waa sadan arfan tokko dubbadheera namoonni kaleessa wajjin turre si yaada laataniiru. Amma hunda keessan harkaan fudhadhu garuu waa xiqqoo duwwaan dubbadha. Akkasiin dhaloota kana ilaaltan barbaade. Garuu xinnootti yaadame. Ijoolleen mana keessanii rakkoo isaan amma qaban maali? Naan deebisina garuutti yaada. Mana keessan, ollaa keessan, biyya kana keessa. Dhaloonni amma nuyi qopheessinee dhaalchisuuf jennu kuni dhaloota akkamiidha? As deebi'ame gaangaashi. Dhaloota rakkina maatii qabuudha inni kaleessa. Maanni rakkoon maatii? Maatii tokkummaa hin qabne. Ijoollee baay'eenii qe'ee waliin galletti galu. Qe'ee mana keessaa warreeban. Qe'ee mana keessaa wal abaaran. Qe'ee mana keessaa
Shinii keessaa buna dhuganii walitti darbatan. Yoo jabaate oo keessaa fixa malee shiniidhaan nuun dhaawatu buna qabu. Warra akkasii gidduu taa'u ijoolleen kun. Qe'ee waliin galle jeeqamoo ta'an. Jeeqamoo ta'an. Meera dhagaa warri maati. Warri ijoollee qabdanii. Ijoollee keessaniif iddoon boqonnaa, iddoon bashannanaa maatii caale tokko iyyuu hin jiru. Isinii sanbata dhufuu soodareen isin geessaa jettu ijoolleedhaan. Ijoollee waa'ee soodareen beekan isintu beekaman. Ijoolleef iddoon boqonnaa, iddoon bashannanaa eessaa abbaaf haadha gidduudha. Garuu ijoolleen iddoo abdatan kana iddoo jeeqamsaa, iddoo lolaa, iddoo warreebuu yoo ta'e ijoolleen sun ammam rakkatu. Ammam rakkatu. Wallollu duwwaa miti. Rakkoo diiggaa gaa'ilaa qabu ijoolleen. Abbaa baati isaanii wal diiganii wayi haadha bira taa'a, wayi abbaa bira taa'a. Gaa'ila isaanii gargar diiggatanii ijoolleen kana gidduutti rakkatan jiru. Abbaa bira taa'anii haadha isaanii kan dheebotan. Haadha bira taa'anii babbaa bira dhaqeen deebi'aa kan jedhan. Gaafa isaan babbaa bira dhaqeen immoo sirroota biyyoo nyaadhanoo si nyaachisaan jira. Kana sirreeffatte sirra boollatti si haa geessu waaqaatti kana kuttee itti fuute lafa keessa. Ammam rakkisaadha ijoollee akkasii kanaaf. Ammam rakkisaadha. Waan dhaloonni kun gidduu taa'u laala. Akkina akkasii kan qabdan isinitti dhaga'amuu danda'a. Egaa Waaqayyoo ayyaana isaa isinii haa baay'isu. Maatiin isin dhaga'a achumaan isin gorsaa. Yoo wal loltan, yoo wal hubachuu dadhabdan, kottaan wajjinaasaa waldaan jirti, maanguddoon jiru. Nama bineensa leenjisee bineensa wajjin jiraachuu danda'e attamitti nuyi nama taane waliin jiraachuu dadhabna. Isin wal diiguun keessanii dubbii Waaqayyoos miti. Lammaffaa immoo ijoollee isin godhattanii fi madaa guddaadha. Mucaan keessanii diiggaa gaa'ilaa gidduutti gaafa guddatu wanti inni akka seexanaatti balaaleffatu gaa'ila balaaleffata. Abbaaf haadha googan gargar baase gaa'ilaadhaan. Intalli keessan haadha gaa'ila diigde biratti gaafa guddattu waa'ee abbaa manaatti heerumu akka seexanaatti balaaleffatti. Kanaaf adirana dhagaa. Dhagaa ishii dhagaa an dubbii Waaqoon isin barsiisa. An qofalan qabu ishii. Rakkoo gaa'ila keenyaatii fi wal diiguun deebiin ta'u. Wal diiguun deebiin ta'u. Tokko tokko haadha manaa diigee Mikaa'el immoo garbeelii sitti heerumsiifna nuyi. Kan fuutoo itti fufee namuma ta'a. Dubartii maa fuutaam? Dubartii maa fuuta bakka? Hiiknee kan nu itti heerumnu yoo ta'e dhiiruma mitiire. Kanaaf rakkoon keenya maaliin furamuu qaba? Teenya haasofnee furuu danda'u. Na dhagaa laammas kana maaliif akka Waaqoon itti jabeessu hin beekan. Amma na dhagaa. Rakkoon maatii keessaa walii kuudhaan hin furamu. Lammaffaa rakkoon maatii keessaa kadhannaa duwwaan hin furamu. Raajii dubbachuu duwwaan hin furamu. Warri kaan raajii numaan dawwaa'e maatii baay'een. Amma nama waammatu tajaajila. Oh hallelujah. Hallelujah. Har'aa kaasee isin fureera Waaqayyo lammata rakkinni mana kanatti hin qabu. Dubbiin isaa rakkoo raajii ni hiikamu miti. Raajiin jibbushi. Raajii dubbatamutti nana manaa gaafa Waaqoo dubbadhu nan dubbadhan. Garuu rakkoo gaa'ilaa raajii dubbachuun furuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Kadhannaa duwwaanis furuun hin danda'amu. Maal ta'a malee? Gatteenyee ilaa filaameedhaan haasa'uutu fura malee. Kana sirreeffadhaa warri walii hiikuu barbaadan. Kanaaf eeggannaa cimaa gaafata dhimmi diiggaa gaa'ilaa ijoolleedhaaf madaadha. Rakkoo maalii keessa jiru ijoolleen rakkoo amantii, rakkoo siyaasaa keessa jiru. Maali rakkoon amantii? Haala amantii. Abbaan kana Yesuusii dhaqaa, haati immoo mulu wangeelii dhaqxi. Gurbaan inni hangafaa immoo biriyaana Kiristoosiin dhaqa. Intalli isheen sadaffaa immoo itti naa dabalaasa tokko. Isheen sadaffaa immoo eessa dhaqxeen? Iddoo tokko dhaqxi. Jarri kun taglaalaan iddoo adda addaa oolanii dhufan. Lallaba tokko walqixxeen nageenye iddoo adda addaa oolanii dhufaniin. Jaarsi addanaa gaafa galanii addanaa qufa akka maqaan Yesuusitti. Gurbaan immoo akka biriyaana Kiristoositti immoo akka intalli ishee iddoo tokko dhaqxe immoo waldaa intarnaashinaali dhaqxee dhufte isheen immoo akkaan keenyaatti immoo akkaan keenyaatti harka darbatu miila ol kaasu ol utaalanii qabatu itti isheen immoo. Rakkoo hafuura
Tabada ingal tuji. Rakko afuura balaa keessa jiru bakka. Gaafanni isa tokko dhaqee kadhannaaf lafaa ka'u warri kaan immoo hin gassasu. Akka ittiin kadhatamu nu bira maqaa Yesuusinidha. Maqaa Yesuusinidha. Seexanatti isin keessa jira jechuudha gaa turre maal kadhattaa. Akkas rakkoo afuuraa cimaa. Kana duwwaa utuun ta'e rakkoo siyaasaa cimaa keessa jira dhaloonni kun. Abbaan tokko deeggara, haati tokko deeggarti, ijoolleen tokko deeggaru. Utuu waa'ee mana isaanii, diinagdee isaanii, bultoo isaanii boriin haasa'iin biddeen nyaatanii utuu waa'ee siyaasaa wal karakkaranii gara siree dhaqu. Kottaadhaan nee cimneeti boritti deebinaadha jaarsi. Bakka ijoollee fixuu hin dandeenyu. Abjuu mana isaanii gaaf tokko utuu walitti haasa'in. Mana keenya kana garasitti butuu qabna jedhanii utuu yaada waliin jijjiirin waa'ee siyaasaatiin utuu wal lolanii. Nama manni irratti jiguu ka'etu waa'ee siyaasaatiin taa'ee wal lolaa. Mana ijaarran dhaadhiisanii. Jajjabaadhu haadha koo. Isa sirratti jigee yoo hin qabne. Kanaaf isaa haasaamatu hin ta'in waan nurratti kufe ol qabuu dasa booddee sana furuutti dhufuudha. Akkasitti garaagarummaa dhaloota kana burjaajii kana keessa taa'udha. Qe'ee keenya egaa kana jira gooftaa. Rakkoo hafuuraa kan biraa maalidha? Barsiisa sobaa, lallaba sobaa. Kunillee cimaadha dubbachuusa. Mirga macaafa qulqulluu hunduma keenyaaf kenne malee Waaqayyoo mirga macaafa qulqulluu lallabuu hundaaf hin laanne. Irra hin deebi'a Yesuus gooftaadha. Maqaa Yesuus Kiristoos. Asi kuufan. Dhadhagaa hundi keessan nama hundumaaf mirga macaafa qulqulluu dubbisuu kenneera Waaqayyo. Nama hundumaaf garuu mirga macaafa qulqulluu lallabuu barsiisuu hin laanne. Maaliif? Maaliif beektu? Barsiisuun kennaadha. Lallabuun kennaadha. Kennaarra darbee immoo attamitti akka lallabnu, attamitti dubbii Waaqayyoo hiikuu akka qabnu gatteenya barachuudha. Yee'utu lallabaa macaafa nama godhaa mana barumsaa macaafa qulqulluutti barateeti waldaanii abaluu lallabaadhaa jetti. Mana barumsaa dubbii Waaqayyootti baratee abaluu barsiisaadhaa jetteeti aboo dubbii Waaqayyoo lallabuu barsiisuu laattiif. Amma bara keenya namni lafumatti argate macaafa qulqulluu butatee makaa baqa. Butatee makaa baqa. Dubanatti waa tokko xinnoo lallabiin deebe. Dubanumatti. Mirga lallabuu qabna malee, mirga dubbisuu qabna malee, mirga lallabuu kan nu kennamu, kennaa lallabuu, kennaa barsiisuu, beekumsa dubbii Waaqayyoo qabaachuudha. Ola deemana dhagaa. Namni kana baatu hundinuu barsiisaa dhugaadhaa jechuu hin dandeenyu nuyi. Barsiisi sobaa akka jiru dubbii Waaqayyoo dubbata waan ta'eef. Namni raaju hundinuu raajii dhugaadhaan jennu nuyi. Macaafni qulqulluu maal jedha? Raajota sobaarraa maal ta'a? Of eeggadhaa jedha waan ta'eef. Kanaaf dhaloonni rakkoo maalitti galeera? Rakkoo hafuuraa barsiisa sobaan joonja'uu, raata'uu, rakkachuutti galeera. Egaa kun haasaa bal'aadha yeroo hin qabu malee. Barsiisa sobaa jechuun soba dhugaa fakkaatu jechuudha. Soba dhugaa fakkaatu. Haasaa keessatti haasaan, haasaa jannata keessatti haasaan. Kanaaf yeroo dhaloonni kanaan burjaaja'e namni macaafa qulqulluu baatu hundumuu barsiisaa macaafaa dubbii Waaqayyoo kan nutti fakkaatu. Lallabaa dubbii Waaqayyoo kan nutti fakkaatu. Akkasumatti garuu. Har'ammoo qeeshiin lallabanuu dhowwaa ittusin. Kennaa lallabaan qabdu taanaan hin lallabin. Dhageessaniitu qeeshii dha'e. Kennaa lallabaan qabnu taanaan nama rakkisuu hin qabnu. Isa qabnu na hojjennu. Kennaa barsiisaan qabnu taanaan nama rakkisi. Barsiisuuf immoo beekumsa dubbii Waaqayyoo haa qabaan. Kun baay'ee murteessaadha. Maaliifan akka jedha? Yoo akkas ta'ee atis in ooltaa, anis nan oolaa, qe'ee Waaqayyoo sin oola. Maleen yoo lallabame abbaan barbaade yoo lallabee faayidaan inni natti hir'isu kan biraa hin jiru. Garuu dhaloota immoo hin miidha. Innis yoo irraa barannaan gaaffii guddaa qaba. Rakkoon dhalootaa inni kan biraa rakkoo diinagdeeti. Dhaloonni dhuunfaatti rakkoo diinagdee qaba. Akka maatiitti akka biyyaatti rakkoo diinagdee qaba jenneerra.
Rakkoon dhalootaa dhaloonni keessa jiru maali? Nama dhaggeeffachuu dadhabu, namnis isa dhaggeeffachuu dadhabuudha jenni. Namnis isa dhaggeeffachuu dadhabu, innis nama dhaggeeffachuu dadhabu. Maal jechuudha kun? Dhaloonni amma nuyi dhaalchisuuf qopheessinu kun dhaloota nama dhaggeeffachuudhaaf yeroo dhabeedha. Saatii isaa caalaa yoo wajjin oola. Yoo wajjin oola. Qabdan isin manaa ijoollee yoo wajjin oolu kanaa wajjin oolu. Biddeen nyaatu yoo ta'ee biddeen agartanii walakkaa biddeen yoo laattaniif mucaan tokko taa'ee saatii tokko nyaata. Amma isin fudhataa takka immoo kana qosoqosaa deebi'ee fudhataa. Maal mucaan maal taate godaana deebi'u nyaachaa hin fixanii isin jedha. Ilaa yerootti caalaa dhageetti isaanii waan biraatiif sheer godhan. Isa duukaa yeroo oolan. Miidiyaa duwwaa utuu hin ta'in nama kan biroo duukaas kan oolan. Dhaggeeffachuudhaaf yeroo isaanii kan xiqqaate. Akkuma kana immoo nama isaan dhaggeeffatus immoo kan hin qabne jiru. Maatii keessatti isaan dubbatan mucaan nagattaa xefteffisii godhaa. Intaloo taa'ee gadi maaltu mataa raasan intala kanaa. Namni tasgabbaa'ee dhaggeeffachuun barbaadu. Jaarsa waggaa 50 mucaa waggaa 10 akka isaa taasofsiisuu barbaada mana keessa. Jaarsi waggaa 50 suutaa isaa mitiire kaleessa gabaadhannee yeroo gallee taaksii dhabnee akka hin taanetti manatti gallee jedha jaarsi kana. Gurbaan immoo waa'ee kanaa so'attanii kaleessa gaafa katamaa finfinnee dhannee taaksii dhabnee akka hin taanetti galleen hin fitanni daqiiqaa maakiroo sekandiitti miti. Kanaaf attamitti dhaggeeffachuu barbaadu ammayyuu namoonni mucaa isaanii waggaa 10 akka nama waggaa 50tti taa'e akka haasa'u barbaadu. Kanaaf yoo gurbaan xef jette ani si bubbutuu suuta naasoftu. Mucaatti seetanni hin galle haadhoo koo umurii isaa bubbuta mucaa. Jabaanii dhaggeeffachuudha malee. Haadis mukudaatti fudhatti intalli al tokkicha daqiiqe maayini walduu godhini jaartiin immoo nageenya. Baay'inni intalli jette. Siyaa ifatu waa qoshee galee mucaa kana bubbutama gadee gadi suutaa isaa isin jedhee mucaatti seetanni hin galle umurii mala gurratti bunnee dhaga'uu nu gaafataman. Kanaaf dhaggeeffachuu dhaga'uuttis rakkoon jira. Dhaloota attamii jira. Dhaloonni nu keessa jirru dhaloota haala yeroo hubachuu dadhabeedha. Yeroo kan hin beekne. Maal jechuudha? Yeroon kun amantii irratti dhiibbaa inni fide, yeroon kun diinagdee irratti dhiibbaa inni fide, yeroon kun barnoota irratti dhiibbaa inni fide, yeroon kun biddeen nyaannu irratti dhiibbaa inni fide, ammayyuu namni irribaatti hin kaane. Irribaa itti ka'uurra namni nama kan biraa abaara. Nama kan biraa abaara bakka. Irribaatti ka'u dammaquu gaafata. Dhaloota attamiidha? Dhaloota teekinooloojiin miidhe keessa immoo jira. Miidiyaan amma dhufee qaroominni amma dhufee gaarummaa guddaas qaba, miidhaa guddaas qaba. Dhaloota akkasiitu jira jechuudha. Egaa amma gar tokkotti hin fida. Egaa dhaloota qopheessuu, dhaloota dhaalee dhaalchisuuf itti gaafatamummaa kan qabu ee'uudha jennee maatiidha jenne. Maatiidha. Dhaloota kanaa qopheessuu, dhaloota kanaa dhaalchisuun kan itti kenname maatiidha. Maatiin na dhaga'ama. Kaleessa dubbadheera warri turtan. Maaliin maatiitti kenname? Mee warri waldaatti kenname jettanii yaaddan suni dhiisaati itti gaafatamummaa dhaloota guddisuu, itti gaafatamummaa dhaloota qopheessanii dhaalchisuu anatti kennee jedhaate yaada. Meerka keessa mirga ol kaasaa. Isiniin eebbisadheen ol kaastaniittu. Itti gaafatamummaa dhaloota qopheessuudha. Dhaalchisuu anatti laateera. Maatii koos anatti kennee jira. Waaqayyo ayyaana isin abaasu. Gaddeebisaa eebbisuma ammaa keessa rashi. Ilaa. Yee'utti kenname dhaloota dhaalee dhaalchisu qopheessuun isa jalqabaa maatiitti kenname. Waldaatti laatama. Maaliif? Ilaana dhagaa. Maaliif? Addaam hin tolfame hin jedhe mitiire hin tolfame. Nama guddaatti tolfame. Addaam gaafa obbaree jedhe yoo biratti dammaqe. Waaqayyuma bira bakka. Waaqoo biratti dammaqe.
Kanaaf Addaam kuni guddisaaf yeroo san fudhanne. Diinagdee isaa qopheessuuf yeroo san fudhanne. Addaam kana mana barumsaa gashanii aabaa caada lakkoofsisuu yeroo fudhan. Waaqayyo namuma ga'a tolche waan ta'eef. Kanaaf Addaam inni jalqabaa sun Waaqayyo biratti obbareen jedhe. Addaamirraa warri dhalatan garuu maatii gidduutti dhalatan. Dhagaame. Ijoolleen yeehuu gidduutti dhalatu. Warri dana gargaara. Yeehuu gidduutti dhalatu ijoollee. Abbaa faadha gidduutti dhalatu bakka. Mitiiree abbaa faadha gidduutti dhalatu. Kanaaf itti gaafatamummaa dhaloota nurraa dhalatanii yeehuutti kenne Waaqayyo abbaa faadhatti kenne. Doktoriin yoo deessise deessiftuun haadha manaa keenya yoo deessifte mucaa fudhattee adeemti miti. Mucaa dhalatte sana maal godhu? Abbaa faadhatti deebisanii laatu. Sagalee Waaqayyoos itti gaafatamummaa dhaloota qopheessuu, dhaloota guddisuu, dhaloota dhaalchisuu yeehuutti laatee maatiitti laata. Kana dubbii Waaqayyoo keessaa sirriitti argachuu dandeessu. Kutaan isinii kennaa ture irraa kana argachuu dandeessu. Gararraatti kenneera waan ta'eef. Maalan jedhee eda galgalaa macaafa faarfannaa 127 lakkoofsi 3 ilaa ijoolleen kennaa Waaqayyootii dhala godhachuunis eebbanni namaa ittiin eebbisuudhaadha. Kennaa jechuun waan tolaa jechuu miti. Namoonni baay'ee isaa akkasitti kun waan ta'eef hin kun immoo akkasitti. Waan tolaa jechuu miti. Kennaa jechuun yoo balleessite waan itti si gaafachiisu jechuudha. Yoo balleessite, yoo miite, tooratti hin eenne yoo ta'e, waan dhufeetti gaafatamtu tooratti hin eenne yoo ta'e immoo waan itti si gaafachiisu jechuudha. Kanaan maatiitti kenna. Egaa, dhagaame. Maatiin dhaloota qopheessuu, dhaloota dhaalee dhaalchisuu qabaachuudhaa fi maatii attamii ta'uu qaba. Maatii attamii. Mee seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1. Uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 1. Waaqayyo yommus Nohi dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeelaa akka taate waanan argeef ati warra manaa kee hundumaa wajjin markabichatti gali. Maatii attamii ture maatiin Nohi? Maatii attamii ture? Maatii qajeelaa. Eessaa? Dhaloota sana keessa. Maatii attamiitu dhaloota qopheessuu danda'a? Maatii fayya buleessa ta'eetu qopheessuu danda'a. Nagaa kan qaban, tokkummaa kan qaban, dubbii Waaqayyoo giddu galeessa kan godhatan, kan wal kabajan, sagantaa walii kan beekan, karoora mana isaanii kan qaban dhaloota qopheessuu danda'u. Maalin jedheedha? Addunyaa kana arra rakkina guddaatti kan gashee maatiin fayya buleessi dhibuudha. Qeema keenyatu rakkoo qaba ijoollee Waaqayyo. Namni addanatti nagaadha malee mana isaatti nagaa miti. Namni baay'een qeesaa keessatti nama iddoo biraatti dhufee walitti gale fakkaata malee nama mana tokko geggeessuun fakkaatan. Maatiin akkasii dhaloota qopheessuu hin danda'u. Warri kaan mana keessatti walii kanii taa'u. Walii kaniiru hiikkaa yoo mul'ifata waldaata dabaa saayikoloojii isaaniitu miidhama waan ta'eef manuma keessatti walii kanii taa'u. Sireen isaanii gargar ba'eera, biddeen isaanii gargar ba'eera, haasaan isaanii gargar ba'eera. Agartanii? Maatiin akkasii dhaloota qopheessuu hin danda'u. Kanaaf dhaloota qopheessuudhaaf maatiin fayya buleessa ta'uun hin gaafata. Attamitti maatiin keenya gaa'illi keenya fayya buleessa ta'a kan jedhu barsiisa bal'aadha. Isan dubbadhu. Na dhaga'ame. Ijoollee keenya qopheessuuf rakkoo kan ta'e inni guddaan maatii gidduutti tokkummaan maatiif ijoollee gidduudhaa dhibuudhaan jedheedha. Kanaafaan lama dubbadeen darba. Maaltu tokkummaa sana balleessa? Abbaaf ijoollee gidduu, haadha manaaf abbaa manaa gidduu tokkummaan walitti dhufeenyi sirriin dhibuudha.
yeroo nu amma keessa jirru kanarratti hojii guddaa hojjeteera. Maaliif? Abbaan barii ba'aa lama walakkaa sadiitti galaa ijoollee wajjin yeroo haasa'uu hin qabu. Isa dhufu immoo maaloo bishaan maaloo biddeen du'eera maaloo jedha. Hollixaa ishee afaan itoo achi waan maal ta'a dhaqeenyi isa maloo narraa wacinaa du'eeraan. Ijoolleen lafatti fuula abbaa agartuu hin qabdu. Agartanii barii immoo ba'ee sokkaa heda maalan jedhe warri turtan. Namichi inni mana keenya taa'u eessa dhaqee mucaatu. Abbaadhaan akka jedhamu. Abbaa isaatiin akka jedhamu eessa dhaqee namichi inni mana keenya taa'u jedhe. Maaliif mucaan abbaa kana sirriitti hin argu. Jaarsi nu balee xambaa jaalalli abbaan jiru in agarsiisu ati qaqqabdee jaalala qabdu in agarsiiftu jennaan gaafatti jimu gurbaa maal. Namichi inni mana keenya taa'u bakka hin badee eessa dhaqee jedhe. Kun badeera. Sababii baay'ee dhiyeessuu dandeessu. Haala jireenyaa takka nu godhe yeroo hin qabnu jechuu dandeessu. Garuu namni erga biddeen nyaachuuf yeroo argate ijoollee isaa wajjin haasa'uuf yeroo qopheeffachuudha. Ijoollee isaa wajjin taphachuuf yeroo qopheeffachuudha. Akkuma kana akka ijoollee keenya wajjin tokkummaan qabaanne maaltu godhe miidiyaa amma jiruudha. Mana keenya televezyiinii jira. Namni gaafa manatti ol galee soofaarra taa'u maal fudhatee gattaa? Jajjabaatanii hin galtu. Maal fudhatee gattaa? Rimootii fudhatee gattaa. Isutuun taa'ee sana dhaqee achi fudhatee dhufee dheedeeta. Isa booddee mucaan dhuftee tirkatti gattaa ibboo koko yoo duwwaa haaraa jireen isa dhaggeeffatan. Taa'ee jedhe mucaa kana narraa qabdee isatti cuqaafatan. Haati mana dhuftee bira teesseeti akkamiin dubbee hojiin har'aa ta'e achi koo eege dubartiin dhalate mochitaa waan ilaalan. Ishee wajjin yeroo haasa'u hin qabu. Yoo televezyiinii dhiisan immoo gaafa gattaan kana banataa gattaa'u. Kana banataa gattaa'u. Mucaan akka wajjin haasoftu hin qabdu. Haati mana akka wajjin haasoftu hin qabdu. Abbaan mana akka wajjin haasa'u hin qabu. Qe'ee nama baay'ee kan diigee dhimma waan nu harka jiru kanaa bulfachuu dadhabuudha. Miidiyaa mana keenya akkatti bulfannu dhabuudha. Baay'een keenya walitti dhufeenya FB kana qabna malee TikTokii qabna malee walitti dhufeenya maatii keenya hin qabnu. Amma kana haasofnu waa'ee haadha manaa keenyaan haasofnu baay'een keenya. Amma kana haasofnu waa'ee abbaa manaa keenyaan haasofnu. Amma kana haasofnu waa'ee ijoollee mana keenyaa hin haasofnu. Kuni waan yeroo nu keessa irru keessa rakkoo guddaa uume. Kanatti yaaduun baay'ee gaarii. Isin qe'ee keessaniif keessummaadha moo abbaa manaadha? Tokko keessummaadha. Waa'ee mana isaa hin beeku. Haati manaa tokko waa'ee mana ishee hin beektu keessummaadha. Hojjettuu isheetu shunkurtiin dhumeeraa itti malee waa'ee shunkurtii hin beektu haati mana. Jajjabaadhaa mee Yesuus gooftaadha. Ollittee yoo qoda bukoon ilaaltu haati manaa tokko. Hojjettuutu bukoon dhumeeraa itti. Bukoo kana ta'etti bukeessaa ta'uu yaadaan qabdu ishee. Kun haadha manaa ta'uu hin dandeessu yoo Waaqayyo gargaare malee. Kanaaf haadha manaa natti hin fakkaattu. Manicha keessa darbuu dhufte malee. Qe'eetiin beennee hojjettuun keessii beetti. Qoda bukootiin beennee hojjettuun keessii beetti. Shunkurteetiin beennee hojjettuun keessii beetti. Kun fala maalii qaba cabaadha dhaggeeffadhaa malee. Dubartoonni tokko mucaa wallaalaniiru. Kan kaleessa dubbadeera kan. Maal booddeetta fa'aa isaa jechuu dandeessu. Amma warri ijoollee godhatan baay'een isaanii waan akka isaatiin qopheessuudhaan siree bukkeetti. Godhattee naannachuu keessa mucaa buufti. Hoosiftee jechumatti gad darbatti ammas. Mucaa kee baattachuun saalfatta yoo ta'e mucaa kee of jala bushuun rakkoodha taanaan maaliif ulfooftaati? Maal nyaasaan akkasii? Jajjabaachuu wayyoo ammaa. Maqaa Yesuus Kiristoosii. Mucaan kee bobaa kee hin beektu yoo Waaqayyo nu gashi. Har'a nu gashi yaa Waaqayyo gar tokkotti nu baasi. Kanaaf ijoolleen baay'een guddiftuu beeku malee haadhan beekan. Guddiftuu beeku. Haasaa guddiftuu beeku. Jaalala guddiftuu beeku. Walitti dhufeenyi hin jiru. Eda dubbadheera warra edaatti. Intalli tokko yuunivarsiitii hidhattee gurbaama tokko jaallatteetti bahuu dadhabdeedha. Lafa inni taa'u teessi duukuma deemteen barsiisaanis gorsee maaloon tala nana maal taate
barataanis gorsee hiriyaanis gorsee maalumaaf duukaa fududdaatati baqqaanis jenna maal jettee intalli beektu mana warra keenyaatti nama sin jaalladha jedhe nagarre ati koo jaalala natti nagarsiifne abbaan koo jaalala natti nagarsiifne umurii koo keessatti nama jaalala natti agarsiise gurbaa kanan argeetti maatiin na dhagaame amman talli kee si wajjin taphachuurra kan caalee eewun qabdi ishee abbaan haati na dhagaame intallatti godhatte si wajjin taphachuudhaafi carraa guddaa barbaaddi ishee bakkeedha namaa wajjin yoo taphatte koo shakkaa taphatti gurbaan kun waa malee nan taphachiisaan jiru itti la taphaa durree fantuutaa taphatti bakkeedha yoo taphatte Yesuus gooftaan taphaa durree fantuutaa beektu mini antuutii waa durree wajjin taphate eessatti si kaa taphata boolla isaatti si kaa taphata dubbiin borma deddeessuu kun waa qabaa intalli kee bakkeedha nama kan biraa wajjin yoo taphatte shakkaa taphatti abbaa wajjin gaafa taphattu garuu garaa guutuu taphatti bakka haadha wajjin gaafa taphattu ijoolleen keessan carraa isinii wajjin taphachuu carraa isinii wajjin haasa'u carraa isinii wajjin yaada wal jijjiiruu barbaadu garuu walitti dhufeenyi maatii diigameera akkasitti immoo guddisuun hin danda'amu qopheessuun hin danda'amu horii dubartootaa ijoollee keessanii wajjin taphadhaa taa'inarraa gadi giiftii koo hin dadhabeen dhufe maal gooti maal maqaa Yesuus deeminarraa hin jedhinaa ishii danda'ama wajjin jiraadha anaaf isiniin iyyuu nama baatee jira kanaaf maatiin dirqama qabu egaa bulchiisaa maatii keessatti rakkoo kan qaban kaaseera kaleessaa kan akka Eeliin bulchiinsa ijoollee isaatii keessatti maali rakkoo qabaa jenne laaffisee Yaaqoob immoo ijoollee isaa wal caalmaatti ilaalee wal caalchisee tokko jaallatee tokko xiqqeessee ijoollee wal ajjeesanii Daawit immoo bulchiisa ijoollee isaatii keessatti qe'ee isaa keessan beekuun jedhe bakkee maa deemee dhufee lixee ba'a malee Daawit qe'ee isaa keessan beeku bulchiisa ijoollee isaatiin beeku qe'ee keessaa ijoollee wal fixxeetti inni bakkee marra deemala bakkee irraa bushaa qe'ee keessaa ijoollee wal fixxeetti gurbaan inni Aminoon jedhamu tokko obboleettii jaallate manuma keessa ishee walaal akkaman wal jala darbuu ta'e mucaa duukaa obboleettii duukaa darraa Daawit mana keessan beeku hinnaajji manaan beeku bakka bakkee irra jiraata waan ta'eef kanaaf maal godhe obboleessi mucaan isaa inni Aminoon jedhamu Taamaarii wajjin ciise Abshaaloom immoo maal godhe waan Aminoon ulfinarraa fudhateefi dee'uun ajjeese inni immoo Aminoon hin ajjeese amma qe'ee keessatti ajjeechaan ta'u Daawit qe'een nagaadha jedhee yaada har'a namoonni baay'een keessan bakkee deemtanii galtu qe'ee keessan keessa kan hin beekne baay'eedha mena dhagaa ji'aan xaafii kan bittan ji'aan zayitii kan bittan ji'aan baajata kan baaftan garuu ijoolleen keessan maalitti akka jiran galagaltanii kan hin ilaalle zayitii duwwaa kan gaafatan maqaa Yesuusiin nanaasaa kan zayitiin dhumeera xaafii qabdu duwwaa kan jettan galagaltanii ijoollee keessan gidduu kan hin ilaalle intalli kun maalitti jirti gurbaan kun maalitti jiru qe'ee keessa deebitanii kan hin ilaalle bakkee duwwaarra kan jiraattan Daawit biyya bushaa qe'eedhaa garuu wal ajjeesee fixeera ijoolleen isaa walitti ejjani ijoolleen isaa wal ajjeesani qe'ee keessan beeku abbaan mana akkasii har'a baay'eedha qe'ee keessa kan hin beekne ijoollee galagalee kan hin ilaalle birrii ji'aan baasu duwwaa kan ilaalu maal godha xaafii binnee maal godha zayitii binnee maal godha baajata gurguddaa baafnee dhalli kee ilaalamtee qixa guddachuu qabdutti hin guddattu yoo ta'e eewu baajata baafteet miilaan kan deemu mana kee keessaa nama kun balaa guddaa qaba siyan balaa guddaa qaba warri abbootii qabdan abbootiin durii attan beektu hinnaajjumaan ilaalanii nama beeku lakkamatti ilaalanii amma gurbaan kun nagaa fakkaataa lakkamatti kun nagaa natti hin fakkaatu akkamatti yaajjitti beeku amma nuun sukkuman yoo funyaatti nu kaanu akka dadhabuutti irra lafa to'asitti nu kaani waan yaadaan duukaa buunee beeknaaf nu waan qalbiin duukaa buunee beeknaaf nu
Daawit qeensaa diigamaa bakkeedhaa biyya busha. Keessumaa immoo bulchiisaa ijoollee Daawit keessaa Adoonaay gurbaa isa jedhamuun immoo akka godhe akkasiin godhin hin jenneedhaan Adoonaa akkasumatti guddate. Akka dhalateetti guddate. Taa'ii hin beeku, ka'ii hin beeku, ciisii hin beeku, nyaadhuu hin beeku. Akkamatti nama guddate. Ijoolleen akkasiisin dhiban mana keenya keessaa. Taa'iif ka'ii kan hin beekne, dhiisii warraa kan hin beekne, kottuu warraa kan hin beekne, adeemii warraa kan hin beekne nama akkasii jiru. Egaa waa gabaabaa lama duwwaa dubbadeen fixa. Kanaaf bulchiisii maatiin itti gaafatamummaa keessatti bulchiinsa ijoollee jabeessuudha. Jennee inni lammaffaan dubbii Waaqayyoo barsiisuudha. Maatiin bulchuu duwwaa utuu hin ta'in dubbii Waaqayyoo barsiisu. Dubbii Waaqayyoo barsiisuun waldaatti kenname utuu hin ta'in inni jalqabaa maatiitti kenname. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 hanga 25 kutaawwaniin isinii kenne sana dubbisa. Ijoollee keenya kiristaana sirrii taasisuun, ijoollee keenya duuka buutuu gochuun, ijoollee keenya bartuu Yesuus warra sirrii taasisuun waldaatti kenname utuu hin ta'in maatiitti kenname. Macaafni qulqulluu kana maatiitti akka kenname dubbata. Waa'ee Ximootiyoosiin hin dhageessu mini? Ximootiyoosii hojjetaa wangeelaa beekamaa seenaa guddaa qabuudha hojii wangeelaa keessatti. Ximootiyoosiin Yehuuta akkasitti boce beektu? Yehuuta akkasitti boce. Isin Phaawulos naan jettu. Phaawulos ga'ee tokko duwwaa hojjete. Garuu Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadiittoo dubbistanii isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadiittoo dubbistanii maalidha Phaawulos? Ati amantii kee kana akkoo kee Luuyis irraa argattee jedhaan narraa argatte hin jedhu. Waldaa irraa argatte hin jedhu. Amantoota na dhagaa dira Waaqayyo. Amantoonni baay'een waa'ee ijoollee isaanii eenyuun komatu? Waldaa komatu. Waldaa komatu. Waa'ee ijoollee isaanii. Waldaatuun barsiisu, waldaatuun gorsu, waldaa karaan agarsiisu, waldaan keenya waa'ee ijoollee dhimma qabduu jedhu. Amma mucaati mana kee keessatti dubbii Waaqayyootti himuu dadhabde waldaan eessatti qabdeetti himti? Mucaati mana kee keessatti jireenya gorsuu dadhabde waldaan eessatti qabdeetti himti? Ximootiyoosiin kan bocatti baasee Yehuuda beektu tokko akkoosaati. Akkoosaatu amantii kana dhaalchise. Haati isaa isheen Ewuniiqee jedhamtu immoo nama amantiitti cimtuudha. Achirraa argate. Gurbaa kana hojii ergamoota boqonnaa 16 irratti Phaawulos Ximootiyoosiin argate bakka. Dargaggeessa amane tokko maqaa gaarii nama qabuu jedhaan mandaraa sanatti argate. Gaafa argatee jedhu Ximootiyoos amantii isaatti jabaadha garuu maal hin taane dhannan qabamne. Abbaan isaa haati isaa Yihuudii abbaan isaa Giriikiidhaan. Gurbaan kun nama tajaajilaaf ta'uu dheedeeti yaadaan qabe. Kottu na duukaa jedhee ishee sana immoo maal godhe? Maal godhe irraa? Qas godhe irraa fuudhee buuse. Anna qabsiisheedhaan. Akka namni maqaan balleessinetti gurbaa isa dhannan qabanne akkan jedhamnettidha. Maal godhe Phaawulos? Anna qabe. Isa booddee hojjetaa wangeelaa godhee fudhatee ka'e. Ximootiyoosiin nama sirrii kan taasise agartanii akkoo isaati haadha isaati. Mucaa mana keenyaa dubbii Waaqayyoo barsiisu duuka buutuutti fidu nama Waaqayyoo sirrii gochuun maatii irraa eegama. Macaafni qulqulluu akka itti ka'a. Dubbii Waaqayyoo barsiisu. Maatii irraa kan eegamu inni kan biraa maal? Bulchiisa maatii keessatti Waaqayyoon kadhachuuf ijoollee keenyaaf. Ijoollee keenya baay'ee isa tajaajilaa mana keenya dhufu harkarra kaa'ee nuu kadhatan malee nuyi qaqqabne harkarra hin keenyuuni. Maatiin harkarra kaa'anii hin kadhataniif. Tajaajilaatu gaafa mana jaraa dhaqee kadhannaa kadhatu ijoollee keessanas butaa harkan irraa kaa'eedhaan. Itti siqaame ijoollee gooftaa kana nama guddaa godhi intala kana nama bareedduu godhi maaloo jedhee kadhata. Tajaajilaan mana hin dhanne taanaan warri mucaarra harkan kaa'an. Maaliif ijoollee keenya harkarra keenyee kadhatu? Isinitti hin cimse fakkaata akkas haa ta'u. Ijoollee keessanii kadhaa ishii. Ankofanuu nan kadhadha ankoo isinitti maan jiru. Garuu ijoollee keessan harkarraa kaa'aa maqaadhaa kadhadhaafi. Iyyoobi kana godhaa ture.
kan biraa ijoollee keenyaa fi inni arfaffaan nurraa eegamu ijoollee keenyaaf mul'ata kennu dandeettii isaanii adda baasu. Saamu'eel eessaa geggeessuu argate? Eelirraa. Museen eessaa geggeessaa shaakalee? Mana Fariyoon. Achirraa mul'ata geggeessuu argate. Gargaareera gurbaa kana achitti. Musee gargaareera. Waaqayyo bakkeetti guddisuu danda'a. Garuu lafa inni mul'ata geggeessummaa argatu qe'ee Fariyooniin kaa'e. Akkuma kana ijoolleen keenyaa mul'ata jireenyaa nu harka argatu. Ijoollee keenyaaf waa lama dubbadhe. Maal hin jedhee? Tokko mul'ata kennuufidha. Waan mucaan kun bor ta'uu danda'u yaanneetti himuu danda'u. Kanaaf of qopheessii jechuudhaan. Inni lammaffaa immoo maal? Dandeettii uumama isaanii adda baafnee lafa dandeettii uumama isaaniitti barsiisuu danda'u. Barsiisuu danda'u. Al tokko tokko mucaa uumamumaan yoo makiinaa supheessaa ta'u iddoo biraatti erginan. Dokteerii wanuu ta'uu qabdaa jennaan. Dhugaa Waaqayyo dokteerii wanuu ta'uu qabdaa. Gurbaan immoo makiinaa kana sibiila mana jiru kana haadha ishee hiikee lafa naqa. Ilaaluu barbaachisa. Karaatti agarsiisu. Dandeettii isaa isa inni ittiin dhalate sana sheeppi goonee karaatti agarsiisuu danda'u. Diinagdee isaa hin qabnu maalaa isaa qeeshiin kun jettu Waaqayyo isinii laata. Kana isinitti mul'isee diinagdee isaa isin hin dhowwatu Waaqayyo. Inni xumuraa gaaffii ijoolleen keenya uumamaan qaban beekudha. Ishee kana dhiisee innaan waaquu nannisu. Kun baay'ee murteessaadha. Sirriitti na dhagaa ishee. Beekaa yeroo keessan dheeraa akkan dubbadhe. Kanan dubbannu taanaanis falan qabu. Waa'ee dhalootaaf yeroon fudhannu taanaan nuyi nama nagaa miti maraatuudha malee. Isinii galaara? Sassata dhirsaan qabu sagaleen heeruma itti jedhan isheen tokko. Ani sassata barsiisaan qabu waruu waa'ee dhalootaan dubbaddu taanaan nama nagaa miti. Gaaffii uumamaa ijoolleen keenya qaban beeknee gargaaru. Maal jechuudha kun? Uumama isaaniitiin ijoolleen keenya kan wajjin dhalatanii jechuudhaan. Garuu maal barbaachisa malee? Qabanii ijoollee keenyaa kennaa uumamaa isaan qaban kana gara gaariitti geessuu danda'u. Sirriitti na dhagaalaa kana. Amma kana irratti balaa guddaa qabna. Gaaffii uumamaa maalii qabu ijoolleen keenya? Gaaffii diinagdeeti. Wayyaa sirrii uffachuu, caammaa sirrii uffachuu, mana barumsaa sirriitti barachuu kana qabu. Ijoollee keenya hojjetanii nama ta'uun akka irra jiraatu, dhama'uun akka irra jiraatu, soquun asillee soqaan hin jiru. Ishi barachuun akka irra jiraatu, dhama'anii akka isaan diinagdee horan teenyeen barsiifnu yoo ta'e ijoolleen keenya hattuu ta'u. Humnatti makiinaa binduuf hin qabnu bakkee kana dhaabatee makiinaa kajeelaan. Biyya obboleessa koo kan isaa uffatee deemaan dooyeraadhaan. Ciraan haadha ishee badu tokko muruun ciree kan fuudhan kanaadhaan. Akka itti mucaan kun hojjetee makiinaa hawwuu duwwaa utuu hin ta'in akka inni itti hojjetee makiinaa bitatu gorsuu nu gaafata. Wayyaa nama irratti ilaalee wayyaa balu uffatuudha. Kanaaf attamitti hojjetee uffachuu akka qabu maatiin itti muudha. Kanan ta'u yoo ta'e adiraa waaqoo na dhagaa. Qe'ee keessan saamuudhaaf haala mijeeffata. Gaafuma inni deemu sirreessa qe'ee kanaadha. Agartani? Kanaaf nyaata sirrii akka nyaatan, wayyaa sirrii akka uffatan, mana sirrii akka jaarratan, waan fedha isaanii kanatti hin ba'an hojjetanii ba'uu akka danda'an ijoollee keenya hojjechuu itti mudha. Hojjechuu itti mudha. Bakkeedha akkasitu akkaawuntii irratti sii darbaa jedhaadha hin digaan. Hin darbu hin sobu malee hin darbu ishii inni hin darbu. Kayyoo irraa dabarsa ankoomaan kee irraa dabarsa. Haasana akkasii raadha koo. Meequba ishee tabuuftu hin jiru haasana akkasii. Hin darbu akkaawuntii irraa wanti darbu hin jiru. Mucaadhaan gattaa'ii baradhu, gattaa'ii hojjedhu, dhama'i. Dureessa ta'uun kajeeluudhaan hin ta'u, hojjechuudhaan ta'a. Dureessa ta'uun hatuudhaan hin ta'u, hojjechuudhaan ta'a. Dureessa ta'uun waaqayyoon abaaruudhaan hin ta'u, gattaa'anii hojjechuudhaan ta'a. Ijoolleetti muudha kan. Kan hin ta'u taanaan hattuu ta'u. Na dhaga'ame irraa waaqayyo. Gatiin biddeen hin dabale mini amma. Hin dabale mini jedhe. Gurbaan tokko galgala tokko feestaalii gurraachatti bitatee deema irbaata isaa. Feestaalii keessa buusee baattatee deeman. Maal baattaan jedhee irbaatan bitadhee. Haala sooti nyaattu maal gootaa be rakkooti mana nyaataati amma jedhe hin nyaanne naan ittuma gattaa waan ta'eef an kan koo fuddeen feestaalitti fuddee galee qalbiin koo nyaata nyaaddaa. In ammaate bakka. In ammaate. Yesuus gooftaan.
Ambaanaan isin feestaalitti fudhaa galaa mana nyaataati. Garuu adiraana dhagaa. Fuula deemana dhagaye. Wayyaa baay'ee bareedaa uffachuu barbaadamni. Yoo suuqitti geessitanii isa kwaallitii isaan naa biteera. Ees garee dabalisa. Isa san. Mana nyaata ogeessitanoo isa birriin isa samaa'etti ol ka'ee mata. Akka ittiin danda'amu hojjechuudhaan argama. Inni lammaffaa ijoolleen keenya gaaffii maalii qabu? Gaaffii gaa'ilaa qabu. Kana kadhannaan keessaan baaftan. Gurbaan fuudhuu kajeelamini uumama kun. Intallee rumuu barbaadamini kun uumama. Garuu attamitti akka heeramu attamitti akka fuudhu agorsin. Karaatti agarsiisa. Haatiin talaanaa dhagaa. Intalli keessan akka heerumtu beektu mini waa'ee gaa'ila isheetii cimsaa gorsaam. Gurbaan keessan akka fuudhu beektu mini waa'ee gaa'ila isaatii gattaati gorsa. Namitti mu baay'eedhaam. Ittima gaaffii qajeelchanii gaa'ilaa dhaabbatan. Bareechanii gaa'ilaa dhaabbatan. Gaaffiin isaanii sadaffaan maal? Gaaffii quunnamtii saalaati. Erga dhiira ta'ee dhalatee dhalaa barbaaduun uumama isaati. Erga dhalaa taatee dhalattee dhiira barbaaduun uumama isheeti. Adiraa waaqoon dhagaa. Kana yeeutu wallaalam. Intala keenya fedhii quunnamtii saalaa toora ala yoo fayyadamte balaa irra ga'u, rakkina irra ga'u. Teessimneetti nimnu yoo ta'e akkaataa isaaniitti quunnamtii gochuu qabdummaa asirratti ergamaafii jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaa Yesuusin na dhagaa kana. Isin mana keessaa hin sodaattu miti. Asirratti immoo ergaafii jiru. Akkatti quunnamtii saalaa geggeessan. Warri kaan immoo daa'uun kanumaan gochuu dandeenyaadhanii barreessaa jiru. Hin dubbifnees hin kana. Haati garuu kanatti muu saalfatte, abbaan kanatti muu saalfata. Amma nuyi aadaadhaan yoo saalfatame guyyaa nuyi dhala keenyaaf kana saalfannuudha. Dhiiratti akka itti ergamaa jira. Kanaaf barsiisuudha, itti himuudha, wajjin haasa'uudha. Gaaffiin dhaloonni qaban inni kan biraa maal? Gaaffii siyaasaati miti. Gaaffii siyaasaa namni qabu yakkamaa miti. Eewutu na bulchaadha malee, eewutu na geggeessaadha. Kanas teenyaa haasa'uu danda'udha. Ijoolleen keenya uumamaan kana qabu. Kana deebii laachuudha. Egaa walumaa gala fixeera kun oola. Eshi? Yesuus gooftaadha. Ani wallaaleen dubbadha miti. Beekaan dubbadha. Na dhagaa jirtu qeeshiin kun rakkisaadha naan jechuu dandeessu. Ani rakkisaa miti. Garuu waan isiniif ta'u nan beekan. Afuritti dhumne shan itti gallaa'ottanii waldaan hojjedhu keessatti hin dandeessan. Saatii isin itti galtanii natu beeka. Ani lallabaaf barsiisaa keessan. Erga galeessa dhufuu dadhabne amma immoo dhaggeeffachuun gaariidha. Ijoollee keessaniif hin dubbadha jireenya keessanii waan ta'eef. Haasana akkasiin jiru haadha koo. Ishii namni baay'een macarrashaa dhufee dura galamini waldaadha. Macarrashaa dhufaa garuu dura immoo maal ta'a? Qe'ee waaqayyoo dhufuutti ariifadhaa galuutti immoo suuteedha. Biyyi nagaadha waaqoo nagaa nuuf haa godhu. Egaa dhaggeeffadhaa ishii. Dhaloota dhaalee dhaalchisu qopheessuuf maatiin itti gaafatamummaa qabaa. Walumaa gala waldaan immoo na dhagaa. Itti gaafatamummaa waldaa maatii gaa'ilaa kana sirriitti barsiisu. Itti gaafatamummaa maatiin qaban yeroo fudhatanii barsiisu. Gaa'ila amantootaa fayya buleessa gochuudhaaf gatta'anii amantoota gaa'ila isaanii bishaataa qabaachuudhaaf barsiisuu gaafata. Inni sadaffaan akka dubbii waaqayyootti ijoollee amantoonni godhatan kanaa cuuphaa cuubuudha. Inni arfaffaan ijoollee cuubaman kanaa barumsa sanbataa barsiisuudhaaf barsiisota barumsa sanbataa sirriitti barsiisan qopheessuu danda'udha. Amma utuun koree dargaggootaa wayii warra mucoolii kanaaf qopheessan haasofsiise cimaa haasa'u. Yeroo baay'ee barumsa sanbataa nama barsiisu eenyuun ramadu? Eenyuun ramaddi waldaan beektu? Nama danarraa waldaan lallaba isaa jibbite ramaduuf. Nama danarraa waldaan maaloo kanuma nurraa teessisaa itteeti inni barsiisaa mucoolii ta'uu dhiisaadha. Silaa mucoolitti eenyutu ergamuu qaba? Nama caalaa lallabu, nama caalaa barsiisu. Kanaaf na dhagaa laammaisiinti mala. Mucoolii waldaa dhufan barsiisuudhaaf barsiisaa mucoolii sirrii ta'e, barsiiftuu mucoolii sirrii ta'e funaanuu gaafata. Nama danarraa lallabisaa amantoota jibbisiise hin erginaa ijoolleetti. Hin nageenyaan fayyuma naasaa mal. Isan argina haasaan. Gurbaa danaa kadhannaan isaa amantoota jibbisiise barsiisaa ijoolleen godhina.
caalaa balleessa bakka dhage caalaa balleessa. Inni shanaffaa'oo barsiisaa qopheessuuf inni shanaffaa'oo meeshaalee barnootaa barbaachisoo ta'an mucooliif dhiyeessuudha waldaan. Meeshaalee barnootaa barbaachisoo ta'an dhiyeessuufidha. Sagantaa baasuu duwwaa utuu hin ta'in waan isaan ittiin baratan immoo arreenji gochuudha. Inni ja'affaa'oo kutaa ijoolleen itti baratan sirreessuufii danda'udha. Iddoo tokko tajaajila dhagee dhannanni kadha jennaan kutaa tokkotti hin dhageessan asitti dhannanni kadhatan. Achi gaafa naqu harreetti itti dhamaa fincaan harree faandoo harreetti achi jiraan achi siqeen gara natti dhiqadhe. Maaltu jira? Tuggeen lafa dhadhaabatee xarapheessaa irratti rukutaniiru. Jaarsa waldaatiin baay'innas keessa maaltu bulaan jedheen harreedhaa jedhe. Maaltu immoo itti barataan jedhe ijoollee itti barsiifnaa jedhe. Harree keessa bulaa sanbata immoo yoo itti barata ijoollee. Bunatti galchuuf immoo magaazinii kutaa 4 qaba. Tajaajila waggaatti si'a tokko dhaqee tajaajiluufi mana san maal kana fakkaatu jaaranii siree gashanii agartanii dibanii ka'an. Mucaan boru waldaa tajaajilu garuu mana harreen bultu keessatti barata. Hamma kana dhaloota ajjeefnen. Waldaan kanatti yaaduun gaarii. Hawaasi ijoollee gorsaa ijoollee keessan immoo akka isaan ollaa dhaga'an godha. Egaa waa'ee dhalootaa tayyaan. Nun namatu guddisee fide addanaan nu ga'e waa'ee nama nu dudduubaa tayyaan. Jireenya waaqayyoo nurraa barbaadu dhalootaaf hagumaachin. Yeroo keenya alaan. Dubbii waaqoo dhageenye kanaa hojii ta'iu. Waaqayyoo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Hin galateeffanne mataa gadi qabanne. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Dubbii dhageenya kanatti akka jiraannu nu gargaari. Dhaloota kana barsiisuufis ayyaana nu baay'isi. Maqaa Yesuusiin ameen.